تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم. محمد جمدي جدما وغنا فيا غدن ارسلتاتي تولي ايانا صوما هيكا لالچسي ارغاني دبرسو دوران درسي ايانو تغو سلام جچا ايانا مسلم افكان كريستيانس صوما هيكان ياچ جرا يرو كنا كيستي ayyaanichi kun kan nagaa kan milkii fi kan gammachuu kan badhaadhinas akka ta'u hawwii keenyan dabarsa jechaadha. Taansuudhaan ayyaana kana gaafa geggeessinu akkamitti geggeessina kan jedhu irratti waan tokko waan gabaabduu kaasuu barbaada jechaadha. Hawaasni keenya keessattuu dhimma nyaataa fi sirna nyaataa wal qabatee ayyaana gaafa hiikkatu nyaata madaalawaa fi kanaan miidhaa fiduu hin dandeenye akkamitti qopheeffachuu danda'a kan jedhu kaasuu barbaada. Maalinni giddu galeessummaan isaa hawaasni nyaata kanaan dura manatti baratamis ta'ee dabalataan ayyaana giddu galeessa godhatee qalmi ni jiraata jechaadha. Isarraa yeroo sanatti iddoowwan garaagaraa naannoo keessatti ni qophaa'u kunni fayyaa keenya faalleessuu akka hin dandeenyetti akka qophaa'u qabuuf ergaa gabaabduu dabarsuu barbaada jechaadha. Kana jechuun keessattuu dhangaalee nyaataa qophaa'anii wal qabatee gaafa horiin qalmaaf filatamu hoolaas haa ta'u re'ee wantoota silaa qalmaaf ta'an fayyummaan isaanii sirriitti ilaalamuu qaba jechaadha. Kana jechuun fayyummaan isaanii fiizikaalii ilaallee fayyaa ta'uu isaanii karaan itti addaan baafnu jira. Akkasumas qorannoodhaan iddoo qalmaaf filatamaa ta'etti bakka qophaa'etti gaafa laalaman ogeeyyii fayyaatiin laalamanii adda ba'uu hin danda'u jechaadha. Kanaaf hawaasni gaafa horii qalmaa filatu tokkoffaa horii fayya qabeessa filachuun baay'ee murteessaa jechaadha. Horii gosa kamiitu haa ta'u fayyaan isaa kan adda ba'e ta'uu qaba jechaadha. Maaliif dhibeewwan daddarboo baay'ee rakkoo fiduu danda'an abbaa sangaa dhibeewwan tokko kan yeroo loon irraa gara namatti darbuu danda'an yookiin horii irraa gara namatti darbuu danda'an hedduu waan jiraniif isa kanarraa qulqulluu akka ta'an sakattaamanii qalmi gaggeeffamuu qaba jechaadha. Isa kanaaf almost ogeeyyiin fayyaa naannoo iddoo qalmatti yookiin qeeraa kan jennee beeknu sanatti qophaa'anii horii kana sakattaan jiran waan ta'eef sadarkaa sanatti sakattaamee horii darbe qalmaaf qopheessuun baay'ee murteessaadha jennee yaadna jechaadha. Inni biraa gosoota nyaataa qopheeffannu keessatti nyaata madaalawaa fi qaama keenyaaf fayyaa fidu ta'uu qaba jechaadha. Keessattuu nyaanni nuti sadarkaa sanatti qopheessinu qaama keenyatti miidhaa dabalataa kan geessu ta'e rakkoo keessa nu galcha waan ta'eef yeroo tokko ayyaana wal qabatee qaamota nyaanni qophaa'u madaalawaas akkasumas kostii kan ta'e garuu qaama keenyaaf faayidaa guddaa kan hin qabaanne waan jiraatuuf gosa nyaataa qophaa'u san keessatti bifa madaalawaa ta'een zayita itti fayyadamnus giddu galeessa kan godhate maaliif humnaa ol qibaatii fayyadamne qaamni keenya gogee jira soomaan turree kanaaf nyaanni sun miidhaa dabalataa akkanatti geessuu hin dandeenye sirriitti karaa madaalawaa ta'e qopheessuun baay'ee murteessaadha kan jedhu dhaamsa qaba. Inni kunis tokkoffaa iddoo qalmatti qalmi bakka itti raawwatu sirriitti iddoo isaaf mijatee filatamaa ta'ee mootummaadhaan eegumsi godhamuufitti qalmi raawwachuu qaba jechaadha. Inni kun qulqullina keenya eeguuf. Lammaffoo hafteen qalma sanaa balfaa ta'ee naannoo sanatti hafuu waan danda'uuf sirriitti hawaasni haftee sana karaa sirriitti manis gochuun yookiin haftee sana dhabamsiisuun baay'ee murteessaa jennee yaadna jechaadha. Kanaafuu iddoon kun sirriitti ilaalamuu qaba. Inni biraa horii akkuma jenne horii fayya qabeessaa fi akkasumas haftee qalmaa sirriitti ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. Inni kun madaallii nyaata keenya eeguudha jechuudha. Qaama gogu wajjin humnaa ol nyaanni kun yeroo sanatti nyaanni gosaa yoo kan nyaatamu taate dhiibbaa irratti geessuu danda'a. Balansi daayit kan ta'e qaama keenyaan kan simuu danda'u fayyaa keenyaaf bu'aa qabeessa ta'uu kan danda'u nyaata sana qopheessutu nurraa eegama kan jedhu qabna jechaadha. Isa kana hawaasnis karaa kanaan qopheeffachuu qaba nyaata isaa. Nyaanni bifa madaalawaa ta'een nyaatuu qaba jechaadha. Yeroo baay'ee isarraa
dhukkuboonni garaagaraa kaanii namni gara dhaabbilee fayyaatti baay'inaan kan dhufu waan ta'eef yeroo sanatti nyaata keenya karaa sirriitti baalaansii ta'e yookiin madaalawaa ta'e nyaachuudha. Inni biraa nyaatota dhangaalee hedduu of keessaa qabu. Salphaa ta'e qaama keenyaan irratti miidhaa geessuu hin dandeenye nyaachutu irra filatame jechaadha. Sooma hiikaa jirra. Yeroo kanatti garaan keenya gogiinsa hedduutu ture. Isa kana haarawaatti ta'uu danda'a jechaadha. Kanaafuu dhangaalee nyaataa nyaanni sun nyaata sasalphaa gosa garaagaraa qabuu fi madaalawaa kan ta'e sooratutu irra gaariidha kan jedhudha. Inni kun baasii qusachuu fi akkasumas nyaata bu'aa hedduu irraa argannu nyaachuutu irra filatama jechaadha. Nyaata baasii waan baafneef yookaan namni qorxis kitfoos waan adda addaas baasuu danda'a. Garuu nyaata sanarraa bu'aa maal argadha kan jedhu sirriitti ilaalamuu qaba jechaadha. Baasii waan baafneef qofa nyaata mishaa nyaata gaarii argannu jechuu hin dandeenyu. Kanaaf hawaasichi nyaata bu'aa isaaf qabu karaa sanaan sooratutu irra gaariidha. Baasiisas kan jiddu galeessa godhate ta'uu qaba. Walumaa galatti nuti gama kennaan rakkoon adda addaas ayyaanachaa wal qabatee gaafa xumuratti nyaata kanaanis wal qabatee mudachuu danda'uuf yeroo rakkoon addaa jiraate gara dhaabbilee fayyaatti dhufanii tajaajila argachuun baay'ee murteessaadha. Kan jedhu ogeeyyiin fayyaa keenya guyyaa ayyaanas ta'e dabalataan tajaajila hawaasa tajaajiluudhaaf qophii waan ta'aniif harkaa sanatti qophoofnee jirra. Ayyaana milkii fi ayyaana gaarii kan badhaadhinaa akka ta'u hawwii kiyyooti galatoomaa jechuudha. تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم.